ummanni muslimaa bakka jirtanitti salaamtaan biyya isinaa geessu. Ummanni muslimaa wanni arraan tana isinit dhaamuu dhufe mirgi muslimaa bakka jirutti haanuuf kabajamu jechuu barbaadeeti. Sheekkan keenyaa fi du'aatonni aanaa Daaroo Labbuutii fi aanaa Hawwii Guddinaa mirgi ummata muslimaa aanaa san jiraatan haanuuf kabajamu. Muslimni bakka jirutti Aksuumis ta'ee bakka hundatti mirgi ummanni muslimaa haanuu eegamu. Viidiyoo tiyya tana sheer godhaatii, laayikii godhaa, koppiliinkii godhaatii bakka dhimmi ilaallatuun naa ga'a. Kanaan isinitti dhaammachuu barbaada. Ammoo qaamni waan kana keessatti hirmaatee amantii islaamaa dhiibbaa fi cunqursaa irra geessisuudhaaf tattaafataa jiru waan kanarraa hatattamaa yoo dhaabbatuu baate ummanni muslimaa akka barbaachisuu fi seera barbaachisuun itti cabsee biraa dhorkuu danda'uu qaba. Kanaan isinitti dhaammachuu barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.